Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota muummee barnoota adda addaa jalatti barsiisaa ture 800 ol eebbisiise. Barattoonni eebbifaman digirii jalqabaatiin 541, digirii lammaffaatiin 236 akkasumas digirii sadaffaa yookaan PhD'dhaan 22 walumaa galatti 803. Kutannoo fi xiyyeeffannoo kennuun hojjannaa milkaa'ina hin dhibuu jedha. Eebbifamtoota keessaa kan dubbifnee fi qabxii olaanaa 3.99 kan galmeesse Nasraddiin Muhammad Zain Milkii. Kaayyoo qabaachuu qabna. Wanta ittiin gochuu barbaannu. Fuullee keenya wanta sana hojjenne wantoonni garaagaraa dubbatti nu qaban. Sana kunnee ba'uu hin dandeenya. Kanaafuu kaayyoo akaanu gaafa guyyaa 5 waggaa 5 yookiin immoo waggaa 4 yuunivarsiitii dabarsinee baan bakka kamitti of erguu qabna isa jedhu keenyaan wanti dubbatti nu qabu hin jiru. Kanaafuu kaayyoo qabaannu jechuun barbaada. Toleef Qaaduun al tokkotti gosa barnoota lamaan eebbifamuudhaan qabxii 3.85 galmeesseera. Milkaa'uudhaa fi inni guddaan kutannoo fi ejjennoo qabaachuudha. Egaan guyyaa irraa kan haala kanaan kananii qabxii bareedaan eebbifamuu dandeessi. Osoo walirraan kutii waggoota 5 kana hirribni iddootti dhibu jira, guyyaa taa'aa bullu jira. Egaan haaluma kana keessatti bu'aa baay'eetu jira. Namni waa'ee barnootaa beekuun beeka. Hirriba dhabuun jira. Wantoota kana hundumaa dabarsineetu guyyaarraa haala kanaan iddoo kana qaqqabu geenyeerra. Egaa namni kutannoof ejjennoo qabu hundumtuu ni milkaa'a. Digirii yuunivarsiitiitti kennamu kan beekumtii idil addunyaa qabu akka ta'uuf hojjechaa jirra jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa haasaa taasisaniin barattoota qormaata seensa yuunivarsiitiin qabxii olaanaa fidan dorgomsiisuun fudhachuu akkasumas carraan barataan yeroo tokkotti gosa barnootaa lamaan yookaan dual meejar barachuun eebbifamuu itti danda'u mijeessuun yuunivarsiiticha adda taasisaa jedhan. Yuunivarsiitichi mul'ata biyyattiin diinagdee indastiriin durfamu dhugoomsuuf qabattee milkeessuu keessatti gahee isaa baachuuf tarsiimoowwan adda addaa bocuun dameewwan barnoota injiinaringii fi saayinsiitiin beektota ga'ooman oomishaa jira. ከመቼውም ጊዜ በላይ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ቀርጾ በመስራት በኢንጂነሪንግና በሳይንስ ትምህርት መስኮች የላቁ እንዲሁም በስነ ምግባር የታነጹ ምሁራንን በማፍራት ላይ ይገኛል። eebbifamtoonni sadarkaa dorgomtummaa cimaan hojiilee damee adda addaa irratti biyyattiin eegalte gama hundaan tumsuuf of qopheessuu qabu kan jedhan immoo keessummaa kabajaa guyyichaa kan ta'an ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simeeti. በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ የቀሰማችሁት barattoonni eebbifamtan yeroo itti aanu kan turtii yuunivarsiitiitti beekumsa argattan gochatti jijjiiruu ofii keessanii fi maatii keessan dabrees biyya teessan jijjiiruuf itti hojjettan akkasumas kan beekumsa dabalataa horachuuf itti sochootanidha.